quba qabaatu Jabuutii, Soomaaliyaa, Keeniyaa, Itoophiyaa, Suudaan jechuudha. Suudaan akkasuma Masrii jarri kun hundinuu walgayii qaban. Keeniyaatti walgayiin isaaniitu maali? Maalirra walgahuudha jiran? Jarri kun maalirra walgahuudha jiran? Maali dhiiroo wanni deemaadhaa jiru maali? Naannawa Itoophiyaa kanatti mariin ammaan tana deemtu kun maaliif barbaachifte? Suudaan, Keeniyaa, Ijipti, Araboonni nama hedduudha keessa jira. Soomaalii, Jabuutii achitti walgahiin ammaa kun maaliif akka deemu hin beekamne. Saniifuu sirba ollaarraa deemu gaafaana laalan jaanii mee waan kanaas irraa dudubbannaa. Seenaa haalli Itoophiyaadhaa bareedaadhaa miti. Naannawni Itoophiyaadhaa politikaan naannoo Itoophiyaadhaa bareedaadhaa miti. Olloonni Itoophiyaadhaa hedduu Itoophiyaa irratti dhiibbaa adda addaa godhaadhaa jiranii. Saniifuu jara keenya mee seenaa walumaan laallaa waan jiru akkasii haalli Itoophiyaa hedduu nama yaaddeessaa. Oolmayni waraana bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Waraanni bilisummaa Oromoodhaa lola mootummaan Itoophiyaadhaa marraa dhumaatiif irrabbane diina faffacaasee jijilbiiffachiisaadhaa jira. Guyyaarraa boojihaadhaa jira. Guyyaarraa kuffisaadhaa jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa gartee akka waan laaffachaadhaan mul'achaadhaa deema guyyaarraan guyyatti. Hanga waraana isaatirraa bilbila guuru takkattu weelkaam Shanyeele Mogiltuu baganagaan dhufte. Bilbila waraana isaatirraa hanga guuruudhaa takka gahaadhaa jira. Bifa kanaan gaa waraanni isaa lolaaf akka murannoo hin qabne nama agarsiisa. Wanni kuni jara keenya waan takka beekuun barbaachisaadha. Itoophiyaan har'aan tana ekonomiidhaanis dandeettiidhaanis waraana bilisummaa Oromootis ta'ee waraana biraati wajjin lola seenuu hin dandeessu. Biyya san ni beeyna. Ekonomiin biyya sanii ummata gabaree irratti hirkatanii gabaree saamanii waraanaan jiraachisan. Har'aan tana gabarees mootummaas walumaan ekonomiin daaraa taatee jirti. Erga ekonomiin qabaanne ummata irraayis wanni fuudhuun jirtu. Wal nyaachaadhaa jirti. Biitisan ekonomiidhaan duutee jirti. Biitisan banziilan qabdu ni beeytan. Biitisan maadinni isiin qabdu hin jiru. Biyya miskiina duraanuu hadhaadhaan jiraattu. Hadhaasanis irraa muraadhaa jiran faranjoonni. Hadhaasan irraa muraa waan jiraniif biyyattiin abbuma fedhee wajjiinuu lolan dandeessu. Dadhabdee bututtee jirti. Dhiisaa nama biraa waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolan dandeessu maantana. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa ummata Oromoodhaatiitu miliyoonni meeqa gargaara. Wanni ummanni Oromoo waraana kana gargaaru qawwee osoo hin taane waanuma nyaatu masruufuma isaa. Qawwee diinarraa hiikkatee ittiin lolaa jira. Rasaasa duyda diinaatirraa hiikkatee ittiin lolaa jira. Uffata diinarraa baafatee uffachaa jira. Kophee diinarraa uffachaa jira. Wanni itti yaadan akka ummataa wajjii waraanni kun wal hin dhabne masruufa isaa qofa. Masruufa isaa qofa yoo ta'e malee waa hunda duyda diinaatirraa buufatee nyaachaadhaa jira. Qawwee ati agartu tana takkittiin doolaara 10,000 takkatti tilmaamamtu tana sinaayiperoota dishqaa meeshaalee gurguddaa lolaa kana ka mootummaan Itoophiyaadhaa gartee alaa hadhaan liqiidhaan fidu kana walumaan waraana lachuu hidhachiisaa jirti Itoophiyaan. Waraana lachuu walumaan hidhachiisaadhaa jirti Itoophiyaan. Kana duyda waraana gabroonfataa koloneeffataa Itoophiyaatirraa
hiikkata. Uffataas taanaan, xiyyiitiis taanaan, meeshaa lolaatis taanaan wanni Oromoo irraa eeggamu mooraalii waraana bilisummaa Oromoo eeguu, hamileetti godhuu, qaamaan itti hirmaachuu, masruufa isaa biyyattiin ekonomiidhaan duutee waan jirtuuf waan nyaatu qofa. Qadir Qolobo. Biyyattiin ekonomiidhaan duutee waan jirtuuf waan waraanni masruufa godhatu qofa Oromoo irraa barbaada malee waan kaan hunda duuda diinaatirraa buufatee nyaataa jira. Arra waraanni Abiyyi Ahmad ummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootirra bobbaase guyyaarraa gama guyyaatti faca'aadhaati, harka kannachaadhaa, akka baala mukaatti woboon hurgufaadhaa jirti. Woboo diina hurguftu tana cinaa dhaabbachuun sagaleen jajjabeessuu waan biraaf yoo godhuu dadhabde mooraalii kannuufii si feesisaa jechuudha. Itoophiyaan garayyuun qabamtee jirti. Gara faranjiitiis qabamtee jirti. Miizaanarra namni isii kaa'uun jiru, ekonomii dhabdee jirti. Duraanuu sadaqaa faranjiin kannituun ummata keenya gabroomsaadhaa turte. Sadaqaan faranjiidhaa dhumatte dhaabbatte. Wanni namaa hanga qabdi. Namni hanga si gargaaru qaba. Amma booda harka jalaa fudhatanii jiranii jechuudha. Waan kana ta'eef namni harka jalaa fudhatee jira. Amma booda Itoophiyaan humna qabaattee ummata Oromoodhaa ittiin gabroomsitu hin jiraatu. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoodhaa injifannoo inni guyyaarraan guyyatti galmeessu diinni Oromoodhaa arkee waywachaadhaa jiru kana ummanni Oromoodhaa jabina isaa kana beekuu qaba. Jabina waraana isaa kana beekuu qaba. Jabina ufii kana beekuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo jabaate jechuun ummanni Oromoodhaa jabaate jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo jabaate jechuun ummanni Oromoo jabaate jechuudha. Oromiyaan kabajamte jechuudha. Kanaaf xawalwaalleen tahinaa, warra garaadhaaf jecha ta'arraa laaluun tahinaa, biltsiginnaa ilmaan nafxanyaatiin hoogganamtu jala yaa'inaa, waraana keessa waraana bilisummaa Oromoodhaa bira dhaabbachuun yeroo kam caalaa barbaachisaa tahee argamaadhaa jira. Adeeroo namni amata dhufaa dabraa booyuun qabu. Amata dhufaa dabraa booyuun qabdu Oromoon. Booya tana tanu deddeebite tana yeroo takkaaf xumuratti gochuu qabdi Oromoon. Dhumanis waliin, jiraatanis waliin. Arra waan ummanni keenya Wallaggaatti jiru, waan ummanni keenya Gujii fi Booranaatti jiru, waan Shawaa keessaa ummata keenya Shawaatti jiru, manaa baasanii jaarsa dullacha ajjeesaadhaa jiran, jaarsa umriinsaa amma 80, intala dubraa akkasitti ajjeesaa jiran, shamarran Oromoo akkasi gataadhaa jiran. Oromoo wanni kun si dhukkubsuu qabdi. Wanni kun si kakaasuu qabdi. Hoggaa obboleeyyan kee Wallaggarraa xaragan lafti san naannoo Amaaraa jala galtee achumaan sitti as deemanii atiis kaxara faara argee jiru sinaftu. Waraabeeysi adiyoo nyaate qarshoofiis numa taa'aa jedhan. Tokko tokkoon nu nyaachuuf taa'an.
yoo arra ummata keenyaaf iyyinee ummata keenyaa wajjiin qabsooynee tokko taanee qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ummata Oromoodhaa wal cinaa dhaabbatee tokkummaa isaatiin yoon falmatin a'oo waraabeessaa keessa jirra nyaadhamuudha. Akka nyaadhamne akka sabni kun baraaru yoo barbaanne tokkummaa Oromooti irratti dalaguu waraana bilisummaa Oromoodhaa deeggaruudha. Artisti Elemoo welcome bagana gaan dhufte. hayyee galatoome hawaasni si dhageeffatu jirullee assalaamu alaykum hundi keessanuu. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa kiyya yaada bareedaa raasa'u jirta. Waan dhugaa raasa'u jirta. Keessattuu qabsoon ilmaan Oromootiin gaggeeffamu jirtu ba'a Oromiyaa keessatti maal irra jirti? Maal akkamiin hawaasni qabsoo simachuu jira? Waa guddaadha. Tana xiinxallee hawaasni Harargee dhalattoonni Harargee keessattuu itti yaaduu qabna. Kanarratti wal jaarree qabsoon hidda akka hidhattu Harargee keessatti jabaachuu qabna. Harargeen guutuutti qabsoof dura malee amma boodatti deebitee jirti obboleeyyan. Kanaaf warri dandeettii qabuun qabsoon gara hundaanii diinagdeedhaan, siyaasaadhaan, hawaasaa fi ummata qabsoo keessa jiru wal fudhachiisuun, wal qunnamsiisuun jabaachuu qabna. Nuti bari ibiddi nurra hin buune. Hawaasni Oromoo naannoo biraa ibiddirra bu'e nuti ganaadhaan hin buune. Garuu babal'achuuf ta'a, babal'achuuttis jira, nus qunnamuuf ta'a. Waraanni adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessatti arra hawaasaa wajjin wal qunnamtii qaba. Hawaasni dawootaa fi bakka biraatti Boorana Wallagga olii sanii yoo fudhatte hawaasaa dawootee fi hawaasaa beela baasee, hawaasaa nyaachisee, hawaasaa obaasee diina isaa akka ofirraa aatu godhu jira. Arra keenya yoo waraana adda bilisummaa Oromoo jan keessa Harargeen akka jaldeessaatti jala yaateetti gooti. Ummata bakkatti boqotu dhoorkiti. Kanaaf nuti keessattuu gandummaa miti aantummaadha malee gandummaan naannoo ganda biraatti bakka biraatti duulaan jenne nuti hidda bakka iyyutti haa hidhattu. Keessattuu dhalattoonni Harargee waan kana bakka hundaan akka walirra dandeettis qabnuun beekumsa qabnuun hawaasaa fi ummata kana wal qunnamsiisuu. Hawaasni keenya warri dandeettii qaban diinagdeedhaan akka ummata kana utubanii Harargee keessattis hidda hidhattu jabaachuu qabna. Kanarratti arraa boru osoo hin jenne gara hundaan jabeechuu qabna.